السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أبولاك يا أنكريستانا إكان إيجان توكو هندي كيسان. هرد اللي وان أداك بدأتنو في فيديو أن ورابو باي وابرات قرود إيسين كرابرا كوتي. أكما بيكا مغاه ماترولي أغر تاني تجد إيادا واهي أورمو راتي كاليسا أكما بيتنو موتمان كاليسا أكما بيتنو نانون أمارا فانون ولو مسكينة سوم منارو رتي ورجر اللولي وصون تاني مسكينة سوم منارو مسكينة قوتي بولا رتي لولا بدني فتري رتي أكما غبارة أغرتان يرو فتري رتي أمتا كسبور جاجساني نمتو قدو إلي نما حقا أفريمو جهاتو مدا جدني مليت أموغا جدني ولو كيسا kana jechuuni dabalataan ammoo Eertiraan namoo faannoo nama kuma kudha lama leenjifteeti kan isiin gara Amaaraatti addeebiftee kunis ajaa'iba. Naannoo Amaaraa keessatti faannoon hedduun leenjifamaa jiran kan kun xalaata keenya ata umalee waan kanarraa dubbachuun turatti silaallee viidiyoon ana har'a hojjedhu waa biraati obboleewwan kiyya akkasiin na hubattanuuf akkasiin viidiyoo amma dhumaatti dhaggeeffattanullee abdii guddaan qaba. Nuuma warra Oromoo ta'eetuyyi waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa qabna. Nuti amma mootummaan federaalaa mootummaan naannoo Oromiyaa kun Oromoo jarri Oromoo dhiigaan Oromoo naannoo Oromiyaa keessa jiranii wanni jarri irratti fuulleffatanii wanni jarri halkanii guyyaa hirribatti dhabaaranu mootummaan naannoo Oromiyaatiif mootummaan federaalaa hirribatti dhabaaranu cinqamaaranu Oromoo kana balleessuudha shanee kana balleessuudha. Shaneedhuma warra dhaqee daangaa namaan cunqursine warra fayyaa namaan gubne kana shaneen fayyaa namaa gubee hin beeku shaneen daangaa namaa cunqursee hin beeku waraanni bilisummaa Oromoo kuni jaruma balleessuuf halkanii guyyaa hirribatti dhabani garuu kan Itoophiyaa diiguuf kan Itoophiyaa jeequuf kan jaralli aangorraa buusuu deemu faannoo kana faannoon Eertiraan leenjiftee gadhiisaatti ata umalee hubannoo guddaa wanni isin gochuu qabdan obbolaa kiyyaa wanni isin hubachuu qabdanu maaliif ammallee yoo ta'uu baade fuulduraaf qalbii qabaachuun garaa onni irraa qabaachuun wanna kana waan barbaachisaadha maaliif faannoo kana jiratti hidhachiisanii gaafa dura jiratti hidhachiisanii hiikachuu didellee ittilleen dubbanne hiikachiisuuf yaallee raayyaan dhenge dalqe waan hojjetaan hin barre achi jarri jagnummaan jiraatiif lolli jaraa hunni jaraa yoo shanee balleessuudha yoo Oromoo balleessuudha jedhame yoo daangaa Oromoo balleessuudha jedhame malee yoo shanee fidha jedhame malee yoo Oromoo balleessina jedhame malee inumaa rasaasni jaraa gara sana dhuka'uu hin danda'u miili jaraa gara sana deeme inda massasa manatti fakkaata hin danda'anu waan ajaa'ibaati bara. Mootummaan naannoo Oromiyaa kuni kan birrii miiliyoona dhibbaan meeqa naannoo Amaaraatti guuru kun akkuma argaa jirtanu waan dhoskaa miti naannoo Amaaraatti guuru kuni jarri fudhatanii faannoo hidhachiisaarani jarri fudhatanii hidhannoo jiraatti jabeeffataarani amma immoo faannoo warri hunna jabaadhaan ka'anii hidhannoo jabaadhaan akka durii illee miti akka durii laaftuu miti hidhannoo jabaadhaan kan ata umalee insha Allah walloo abshiraa mirgumaan galla jedhee tayyaada kanaafuu alaafi keessaa ciminaan irratti hojjechuu fi alaafi keessaa waa'ee Oromoo kana dubbachuun dirqaman irratti namoonni tokko waa'ee siyaasaa maa dubbatanii aarani waa'ee siyaasaati miti waa'ee dhiiga kiyyaan dubbadhe waa'ee dachee kiyyaa waa'ee lafee kiyyaa waa'ee lafa kiyyaan dubbadhe Oromoon lafee kiyya lafa kiyya waan kana irraa dubbachuun kiyya dirqama. Tani wanni waan kana dallantan waan ajaa'ibu waan Oromuma ta'ee ka'e maa kaleessa viidiyoo kana qobaatti hojjedhallee naa hubadhaafanii kaleessa waastaappii afaan Oromooti jijjiirachuudhaan jechuudha jedhanii barsiise. Tari ijoolleen Oromoo hedduun illee gammadaa barsiisanii ijoolleen Oromoo hedduun gammadaa barsiisanii anis illee barsiisan jira. Oduu gammachiisaa Oromoo hundaaf jedhanii akkuma argaa jirtan afaan Oromoo kuni utuma achirraa galmeerraa haqamuu jedhamu didee bal'ate didee guddate afaan Oromoo kun. Namoonni hedduun koomentii irratti na ajaa'ibe maadhuma afaan Oromoo waastaappirra galee barsiiftaadhaaf waamee qabarreessani. Koomentii irraa kanallee nan balleesse aareen balleesse. Na ajaa'ibnaam jarra akkasii kun dayyuusa warra dadhabaadha sammuun jira. Oromoo balleessani antanii sababa biraatuti afaan Oromoo barate ta'ee Allahu ala rabbuma beeka kana. Maa afaanumti Oromoo waastaappirra bar kaampaanii galche. Kaampaanii waastaappirra galche malee riyoo miti bara. Ni aaramaa afaanumti Oromoo akkas ta'a jechuudha wallaahi nan dinqe na ajaa'ibeen. Kanaafuu warri haqaaf falmataattanu warri biyyaaf falmataattanu warri gabrummaa jala jirtanu aanduu bada malee waa'ee Oromummaa haasa'uu dhiisuun kun gonkumaa hin jiru. Waa'ee siyaasaa jettanu siyaasa jechuun afaanuma siyaasa jechuun hin bare malee siyaasni akkasii miti haqa ofii dubbachuun siyaasan jedhamu. Kanaafuu ittuu nama aarsa wanni kuni mee afaan Oromooti jijjiireen agarsiise. Afaan Oromoo riyoon irraan galchine kaampaatiin irra galche mee rabbi jedhaati aarii ummanni aare maa afaan Oromoo waastaappirra gala jechuudha. Kaampaaniin naqaa walolaa walitti banaa maali ana maaltu galche
afaan oromoo jibbaaddi kanaaf haa qabu oromoodha jarri dhaloota oromiyaa keessa ambaa haadhiyaa isiniin hin jedhu malee. Kanaafuu namoota akkasii fa'itu jira. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa an aariitti jidduudhaan kanatti make malee wanni dhufee waa biraati. Walloo irratti lola hedduutu deemaa jira. Walloo irratti qotee bulaa irratti lola hedduutu deemaa jira. Faannoon kun Itoophiyaa jiskuuf deequuf deemti. Inshaallah Oromiyaa inumaan dandeessu abbaa haqaatillee dachii ofirratti falmataara. Oromoon jarri jibban kun Oromoon jarri balleessan kun dachiisaara taa'ee falmataara. Daangaa namaan dhaqeen cunqurse nama fayyaa hin gubne. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa waan hubachuu qabnu inni guddaan kana anna ajaa'iba nama dhiigaan Oromoo ta'a warri kaan aangoodhaaf jennu warri aangoo jiran aangoodhaaf jennu tarii warri moojala fiffiiganu kun hin arganu bar sababni nuti waahii muumicha ministeera yookiin mootummaa federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa dubbachuu dhiibne jedhuudhaan dhaabne maaliif jettan duraan baay'ee irraa dubbadha waan kana maaliif ijoollee keenyatu beekumsa malee akkuma kanaan waan namni jibbaadha inaaffaadha haasa'u isaaniitti dallanani kanaafuu dhiifne waa'ee faannootti deebine faannoon immoo Amaaraan isinumaa ni qalti isinuma qalte isinuma dhiiga keessan buufti Oromoo waan jedhamu jibbatti dhiiga Oromoo jedhamu jibbatti amma mootummaan aangoora jiru kun Oromoo beektani in jaallattu jarri amma wajjin jiraatatti jaratu gabbaruudhaaf maallaqatti guuran malee jarri wajjin jiraatatti malee garuu gaafa hunda jabeeffatte mootummaa kana kaasuu deemti mootummaa kana achi kuufiftee ofii aangoo qabachuu deemti ofii aangoo qabatti gaafa qabatte immoo Itoophiyaan akkasiin badde beeka tokkoffaa Tigireenis lola achiif ka'a Oromoon illee dhuma malee hin dhiisu Amaarri deebinaan kanaafuu Oromoo lolatti jira malee haa ta'u malee jara kanaaf gaarii miti jarri amma Oromoo balleessuuf jecha hin achiisanii Oromoo balleessuuf jecha gargaaranii Oromoo balleessuuf jecha Eertiraa keessatti leenji'anii akkana as bobbaafamaarani faannoon kun Oromoo balleessuuf jecha akkuma isin argaa jirtanu wanni irratti hundaamaaru Oromoo shanee balleessuuf mooraanni bilisummaa Oromoo kun warra haqaaf falmataaru warra roorroo uummatarraa eegaaru warra daangaa eeggataaru malee warra daangaa namaa cunqursuu miti. Garuu immoo deemtee faannoo akkana hidhachiisanii birrii miiliyoona dhibbaan meeqa itti guuramaaru kun faannoon Amaaraa akkanatti gabbifamaattu kun hidhachiifamaattu kun deemee eessa dhaqa mootummaa aangoorraa kaasetii mootummaa qabata. Waraanni kun maaliif mootummaan naannoo Amaaraatiif faannoon tokkuma akka mootummaa naannoo Oromiyaa miti akka mootummaa naannoo Oromiyaatu Oromiyaan beela'u otoo Oromiyaan dheebotu otoo Oromiyaan bishaan hin qabne osoo Oromiyaan nyaataan dheebuudhaan miidhamaa jiru sababa biraatiif geessu miti waan argate walumaaf kenna wal jabeeffata amma mootummaan naannoo Amaaraa kun hiikkachiiseera mootummaa federaalaatu sobee hin hiikkachiifne jedhamee hiikkachiiseera. Hini kachimne kanaafuu hubannoo guddaa wanti nu gochuu qabnu kana faannoon kun jeequmsa guddaa ammallee hidhannoo jabaa hidhatee fi leenjii gurguddaa fudhatee jira leenjii jajjabaatee fudhatee jira akkasuma Oromoo irratti bobba'anii jiran ammas shanee balleessuu ennaan Oromiyaa keessa waraanni mootummaa akka jiru dachaafamaa jira. Inshaallah Rabbuna Oromoo mirgumaan gara jedhe tayyaada baruma dhufu mootummaan Oromoo majibba amma xumurratti mootummaa inni kun faannoo hidhachiise akkasitti zooree tiyyi eessa akka dhaqu faannoon kun walumaan laala isiniin jedha viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti wanni hojjechuu beellee kanaa miti jedhuudhaan kana tokkummaa keenya jabeeffannuudhaaf waraabe malee obboleewwan kiyyaa waahii waastaappiin kaleessa afaan Oromooti jijjiirame irratti aarii namoota hedduu viidiyoo irratti deebi'an hojjedha inshaallah sheer waliif godhaallee wala jajjabeessinu tokko haa taanu abbaan fedhanu jibbuu miti nu haa xireeffatu namni boko kee mataan dhiite hafajjaru kanaafuu obboleewwan kiyyaa nu tokkuma waa'ee haqa keenyaa falmachuun dhiifnu hagaruu hin keenya baay'atu isiniin jedhaan nagaa naa jiraadha galatooma.